Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kuni reediyoo Doowwii Haasaa Oromoo Pireesii har'a guyyaan hagayya 2 bara 2012 akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin haa ga'u keessummeessan keessan har'a ani qeerransoo biyyaati har'a keessummaa addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra keessummaan keenya Obbo Lubee Birruu jedhamu keessummaa keenya wajjiniin waa'ee Waltajjii Marii jedhamee dhaaba marii adda addaa biyya Ameerikaa kaabaa fi Awuroopaatti gaggeessuu irratti gaaffiif deebii goona. Gaaffiif deebii kana gochuunis kan barbaachisee fi tokkoffaa ammatti uummati Waltajjii Marii kana akkamitti akka ilaalu yaada uummataa fudhachuudhaa fi nama xiinxaluu danda'u yaada akka irratti kennan gaafachuudhaaf Obbo Lubee akka keessummaa keenya dhiyeessine. Obbo Lubee akkam ooltan? Akkam oolte ani naguuf. Baga nagaa taatee baga gara reediyoo Oromoo Pirees haasaa kana nuuf kennuudhaaf baga dhuftan. Shaggaadha latti ulfaadhu akkana yaada kiyya yaadan qabu akkan himu reediyoo kanarratti naaf feerute jechaniif isaanis galata guddaa qabdeen isiniin jedha. Galatooma Obbo Lubee. Kanaaf mee marii keenyatti wanta irratti haasofnu irratti ajandaa isiniif kaa'een gaaffii keenyatti ceenaa jalqaba irratti gabaabsitanii dhaggeeffattoota keenyaa fi akka obbarsiistan barbaada. Obbo Lubee Birruu mee gabaabsati obbarsiisa gaheen keessan hawaasa Oromoo keessatti maali qabsoo Oromoo keessatti maali isin eenyu uummati akka baruuf. Dhaloota haaraa ammaa waan hin ta'iniif warri turan onumaa na beeku haa ta'u maleedha uf barsiisuudhaaf kan maqaan kiyya Lubee Birruuti. Qabsoo Oromoo keessatti kanan qooda fudhachuu duwwaa odoo hin ta'in achuma keessattuu waan baay'ee hojjetaa warra ture keessaa bara 65 jalqabee nama ture ani bara 65 akka kaffaranjiitti addi bilisummaa Oromoo odoon dhaabbatin Machaa Tuulamni jiraachuusaa odoo hin beekin Bahar Dar Polytechnic Institute hoggaa turre san nu ilmaan Oromoo walitti yaanee tokkummaa Oromoo jennee dhaaba dhaabbanne bara 65 erga hoggaa saniitii bara 66 kanumaan hojjaa akkan hojjettu mana barnootatti deebi'uu dhiisee shaggaritti hafe. Shaggaritti hafee akkuma shaggar hafeenii namni fira kootii asitti shaggar keessatti Machaa Tuulamaa dhaabbatee jedhee natti himee obsumaan eegee gaafa sanbattinnaa wajjumaan achi dhaqne bara 66tti. Oodaqnuu manni guutee namni baay'eedha Oromoon barate likkiin qabu hammas Oromoo hamma sanii wal biratti arguu jechuu kooti akka har'aa kanaa miti. Achi gullalleetti ture gaafuma dhaqee hundumarraa daa'ima waanan ta'eefi na ergu horii maqaa namaa barreechee warra haaraa barreechee achumaan horii irraa guurtuu ta'ee waggaa sanbirrii lama ba'aa saniin achi akkuma hojjaa kootitti torbaniini anumaa fi namni ijoolleen biraatis jiru namni taa'ee dhaggeeffatan horii guuraa gurraanis waan haasaan dhaggeeffanna. Achiin Machaa Tuulamaa keessatti baay'ee irratti dhama'ee booda Machaa Tuulamaa
hojjetaa turre. Waraqaa afaan facaasuu irratti gaddeenye waraqaas facaafne waraqaan kan jedhu to'annoon isaa toppikiin isaa kan jedhu mootummaa Oromoo komitee mootummaa Oromoo dhaabuudhaaf qophaa'ee kan jedhamu ture. Waan baay'ee shaggar keessatti waraqaa facaafne saniin irratti beekame anillee hidhamee kan ture karaarraa na butanii dhoksaadhaan bakka namni hin beeknetti na hidhanii. Achi mana hidhaatii ergan bahee ani biyya keessatti akka duraanii sanitti hojjechuu waanan hin dandeenyeef shaggar yuunivarsiitii illee galgala barachuun jalqabu jarreen qabanii na hidhanii na dhaanan suni ammas taanan achitti anuma cinaa taa'anii baratuu turani. Bakka hin deemetti isaanan argaa saniin achi firri kootitti warrin undergroundii wajjiniin hojjennu waa'ee Oromoo kana hojjennu na gorsanii ati qorichi biyya kanaa hoggaa bahuu baatte jarreen kun lubbuu keetis dabarsuu hin danda'u. Karaa barbaaditii biyya kanaa bakka biraa dhaqii hojjaa hojjetamu kana bakka jirtutti itti fuftaa jedhamee gorsinaa kenname. Warra gorsanaa kenne keessa waan du'ee kan maqaadha. Tokko Baaroo Tumsaati, tokko Magarsaa Bariiti. Namni immoo lubbuudhaan jiru ammallee biyya kana jira warruma kana keessa qooda fudhannu. Ani biyya kanatti qajeelan akkuma dhufeenan dhaaba Oromoo biyya natti dhaabee Ibna Aagi kan jedhamu ture. Isaa wajjiniin communicationin foreign officein Damascus faa ture, Edam faa ture. Kana hunduma keessatti odoo hojjetaa jirru amma quunnamtiin biyyumarraa karaadhuma Baaroo fa'aan nu ga'e adda bilisummaa kan jedhamu. Tole. Prograama baafatee amma inni hojjetaa jira jedhamee saniin achi adda bilisummaa Oromoo wajjiniin walitti maxxannee akkuma dhagna tokkootitti odoo hojjennu isaanis Suudaanitti boodammoo turee Moqodishootti oofisa bananii jarreen kana wajjiniin qulqullummaa garaa qulqulluudhaan nu warri biyya kana jirru tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa kan jedhamu qulqullummaa wajjiniin hojjennaa ture. Kanaafi kana hunduma keessattuu ani akkasumatti miseensuma duwwaa odoon ta'in warra hooggannu keessa ana ture. Qabsoo Oromoo waan qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo laaluu fi keessa alasaa gaheen keessan maal ture? Gaheen keessan rooliin keessan maal ture yeroo sitti? Hooggana keessatti? Waan biyya kana dhufu itti gaafatamaa Ibna Aagi ture. Ibna Aagi prograama isaa geeggeree adda bilisummaa Oromoo hoggaa ta'u Union of Oromo in North America waan dhaabbatee fi achi keessatti ani yeroo tokko abbaa barcumaati. Yeroo tokko barreechadha. Hoggaadhaan rooteetii godhaa akkuma sirna gadaatti. Yeroo tokko immoo abbaa horii kan ta'a. Naannedhuma kana keessa garuu wannoo keessa Central Committee keessa alatti hafiruu hin beeku. Hamma 1991 hoggaa biyyatti transitional government dhaabbatee anis akkam biyya dhaquun karaa adda bilisummaa Oromootiin waamame biyya dhaqee transitional government san irratti qooda fudhattee achiin ambaasaadara jedhamee Ivory Coast nakaanii
achumaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa baanan anis turuu hin dandeenye warri adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko tokkollee turi hogganaan jedhan ani lakkee hin turu jedhee anis karaa ucca guddaa ministeeriitiinis ajajni natti darbee yookaan dhaaba keetii kan keenyatti makanii yookaan gallakkisinaan jedhanii ani isa gallakkisee ati biyya kanatti qayyeele. Hammana 91tti yeroo tokko tokko chairpersoniin ture, yeroo tokko tokko sekreetariin ture, yeroo tokko tokko immoo abbaa horiitan ture. Kanuma hojjaan koo achi keessatti egaa waan poolitikaa waan baay'eedha kan hojjetu. Baay'ee gaariidha gaamee kanan sin dubbisuu barbaades har'a waan yeroo dheeraaf qabsoo kana keessa waan turtee fi waan baay'ee waan beektuu fi ati akka ensaayikiloopiidiyaa Oromootiyyuu siin jechuun hin danda'ama bara 1965 irraa jalqabdee waan kana waan beektuuf jechuudha. Kanaaf ani sagantaa kanarratti har'a si affeerre ibna aadinni jette suni maa inni maqaasaa ibsuu dandeessaa? Isatu abawatti geeddarame jechuudha boodarra. Ibna aadi kuni isa ibsuudhaaf ibna aadi kuni Oromoonni walga'anii adda bilisummaa tokko dhaabuu barbaadanii hoggaa wal mari'atan akka Huseen Suraafaa akka namoonni tokko tokko hoggaa wal mari'atan marii sanirratti maal jedhanii maqaa Oromootiin hoo calqabne nama hordoftuu baay'een argannu mi'as kara galfannuun hin qabnu afaaris akkuma keenya cunqurfamaadha warri saawuzii kunis akkuma keenya cunqurfamtoota Somaaliin illee akkuma keenya kanaafi jarreen kana kan hammatu dhaaba tokko jennaan maqaa baasu irratti Itoophiyaa ብሔረሰብ ግንባር ነፃ አውጪ ግንባር jedhamee maqaan bahe. Okay, barri sun yoomiga bara kam? Inni kuni kan maqaan bahe 71. Inni kuni 71tti bahe isumaatti machaatu lama jarreen kana lamaan keessaa cuunfamee booddee addi bilisummaa Oromoo kan jedhamu bahe. Baay'ee gaariidha. Sole gaamee seenaa baay'ee dheeraa fi gadi fagoo nutti himtanii waa'ee seenaa keetii yeroo biraa irratti deebineellee dhaggeeffattoota keenya dhageessisuu dandeenya. Har'a garuu mee gara gaaffiif deebii keenyaa deemnaa. Dura jalqabarraa waltajjii marii qaamni jedhu dhaabamee ji'a lama dura erga dhaabamee booddee walgahii adda addaa marii adda addaa geggeesseera. Amma ammaatti ifatti walgahii lama geggeesseera. Tokko Caamsaa 21 bara 2012 geggeessee tokko immoo Adoolessa 13 fi 14 bara 2012 geggeesse akka ibsa isaanii irratti jirutti. Walgahii marii kana kan deemsisaniif isaan kan jedhani qabsoon Oromoo waggaa 40 ol deemeera, dadhabeera, laamsha'eera, fuulduratti deemuu hin danda'u jedhu. Kanaafis haalli addunyaa jijjiiramaa deemuu isaa maqaa dha'u. Mee gaaffiif deebii Obbo Leencoo Lataa VOA sagantaa afaan Amaaraa guyyaa Adoolessa 28 bara 2012 dhiyeessan sin dhageessiseeni yaada keessan waa'ee kaayyoo waltajjii marii kana irratti sin gaafadha jechuudha. ዓለም በጣም ተቀያይሯል። አካባቢያችንም በጣም ተቀያይሯል። ባለፉት
የገባው ስለደነዘዘ ነው። የፓራሊሲስ ነው ይሄን ያመጣ የሚል አቋም አለኝ። መለወጥ አለበት የሚሉት እርሶ ምንድነው? ኢትዮጵያ ለምሳሌ ከ20 ዓመት በፊት ወያኔ ስልጣን ሲቆጣጠር የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 50 ሚሊዮን አካባቢ ነበር። ዛሬ 80 ሚሊዮን ገብቷል። ባለፉት 20 ዓመታት 30 ሚሊዮን ህዝብ ነው የተጨመረው። ይሄ ምንም ግፊት የለውም ማለት አይደለም። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው በሰፊው እየተንቀሳቀሱ ነው። ከቻይና የመጣ ካፒታል፣ ከኢንዲያ የመጣ ካፒታል፣ ከሳውዲ አረቢያ የመጣ ካፒታል። ይሄ ደግሞ ያልታሰበው ከ40 ዓመት በፊት ያላሰብናቸው ሁኔታዎች ናቸው። በተጨማሪም ከ40 ዓመት በፊት ኦነግን ስናቋቁም ዓለም በሁለት ተከፍላ ነበር። ምዕራብና ምስራቅ ተብለው እየፎካከሩ ነበር። አሁን ያ ቀርቶ ዓለም የአንድ ኃይል የአንድ በላይ ኃይል ስር ገብታለች። እነኚህ ሁሉ ለፖለቲካ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ ወይም ምቹ የሆነ ሁኔታ ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነኚህ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ሳናስገባ ልክ የለመነውን ብቻ እየደጋገምን መናገር እንደ ለመነ ብቻ እየደጋገምን ለመታገል መሞከር መፍትሄ የለውም የሚል አቋም ነው ያለኝ። ቶሌጋ Obbo Lubee akkuma dhageessanitti miti Gaaffiif deebii Obbo Leencoo Lataa VOA sagantaa afaan Amaaraa wajjin godhee dhageessanitti miti wanta inni jedhe kana. So gaaffiin yeroo baay'ee waltajjii marii keessatti namooti waltajjii kana hooggananii wanti isaan haasa'anii kaayyoon Oromoo kan bu'uuraa sun geeddaramuu qaba. Sababiin isaas haalli addunyaa, haalli naannoo, haalli biyya keenyaa geeddaramee jira. Lakkoofsi uummataa dabaleera. Addunyaan amma humna tokkoon bultii jechuun humna Ameerikaa jechuudha. Yeroo sana Raashaa fa'aa waan adda addaatu ture. Investimentii warra Chaayinaas biyya keenya amma galeera. Biyyi Hindiis biyya adda addaas kaapitaala biyya sana keessaa qabu. Kanaafi kaayyoo qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo isa wajjin wal simsiisuu qabna yaada jedhu cuunfatti kaa'uun hin danda'ama. Kanaaf akkamitti ilaaltu kaayyoon Oromoo haalli addunyaa jiru kuni kaayyoon Oromoo akka geeddaramu hin dirqisiisa moo hin dirqisiisu? Maaliif mee yaada keessan nuuf kenna? Akka gaariitti ilaalle bara 74tti wannoon jalqabamee 74tti sagantaan adda bilisummaa Oromoo jalqabamee saniin achi waan tokko tokko yeroo wajjiniin akka deemu aramamee bara 76tti bahe. San keessa wanni moofa'ee yeroodhaaf hin barbaachifne pirogiraama OLF keessa unuma jira. Wanni moofaa ta'e. Maal fa'aadha? Amma fakkeenyaaf waa'ee lafaa kanaa sa'u boosanii lafti Oromoon lafa dhabuu isaati kanaa sa'u lafa isaa saamamuu isaati kanaa isaa ture kan biraa afaan dhabuu isaati afaan Oromoo dhoowwamuu isaati bakka deemutti kasadaffaa manni barnootaa biyya Oromiyaa keessa humtuu dhabamuu isaati. Hospitaallis kuni waan uummata tokko barbaachisu biyya Oromiyaa keessatti hoo jiraatanillee ganda naftanyaan itti konsantireetii goote. Ikonoomii kan fakkaatuuni harka Oromoo doon ta'in mootummaadha kan harkaa qabu. Egaa amma wanni achi keessa har'atti hoggaa deebinee afaan Oromoo haasa'amaa jira. Inni pirogiraama san keessa odoo haarechanii isa irra
deebuurra inni wayyaa'uu danda'a. Tole. Nafti immoo akki itti piroogiraamni hoggaasanii Oromoon lafasaa deeffatee harkatti qabachuu isarra jiraa kan jedhamu sun hafee Oromoon ammatti Oromoon lafa dhabaa jira. Akkuma jiruun hundeessaa dhabaa jira. Tole. Jireenyi masaa lafa dhaboo dontee lafuma sanirraa ciisanyaa ta'uu dhabaa jira. Waan akkasii suni sagaleewwan tokko tokkoon piroogiraama keessaa wal qixxeessuun unuma mala. Garuu wanni utubaa ta'etu jira. Tokko piroogiraamni OLS kaayoo kan jedhamu suni bilisummaa Oromiyaa. Bilisummaa Oromiyaa yookaan walabummaa Oromiyaa waliin rukutu. Waan waliin rukutanii fi akka namni namaa galitti ibsuun barbaada. Tole. Akka isaan jedhani amma duraan hin turre hiikan bilisummaa kuni booda dhiyoo kanaa bilisummaa fi walabummaa fidamee warra dubbii waliin rukutuu barbaaduu fi akka miyaatitti itti dhimma ba'u. Bilisummaa jechaan ummanni waan barbaadu argatee waan itti jiraatu argatee waan sirni jiru demokraasiin biyya keessa jiraatee abbaa fedhe fidee abbaa fedhe buusee waan barbaachisu uummata namaatiif kan barbaachisu odoo ittiin qoodin argachuu hoo danda'e inni ummanni sun bilisa jechaadha. Manni seeratis, manni barnootas, manni fayyaatis kun hundumtuu walqixxee uummata hundumaafuu hoggaa hubannoo kennu ta'e sarvisii kennu ta'e hoggaasanii kuni ummanni bilisaa jechaadha. Akka isaan jedhani garuu walaba ta'uun biyya faajjii mataa isaa dhaabbatee faajjii jechaan kan wannoon baandiraa jedhanii sani Alaabaa. faajjii mataa isaa dhaabbatee addunyaa irratti beekamee addunyaadhaan walqixxee taa'ee biyya isaafis addunyaafis achirratti haasa'uudhaaf bakka biyya ofii bu'ee haasa'uudhaaf kan mirga qabu jechaadha. Walabummaa jechaa. Tole. Independent biyya kophaa jechaa. Biyya kophaa taatee hoo dhaabbatee jechaa. Walii gala namni baay'een akka afaan ammaa kanatti. Yeah. Kan itti fufu hoggaa jiraatanatti. So kamee gara yaada sanittaa deebisnu yaadni keessan gaariidha. Walabummaa fi bilisummaa gidduutti garaagarummaa jiru ibsuu keessaniif galatoomadha. Isa kanaaf haala addunyaa amma jijjiirame kuni Oromoon akka kaayyoo isaa hin barbaanne hin dhoowwaa jechuun Oromoon akkamitti mirga isaa argachuu qaba. Yeroo ammaa kanatti mirgi dhala namaa baay'ee dhiitamaa jira. Akkuma isin dubbattanii nami qeerraa buqqaa jira, lafirraa fudhatamaa jira, waan adda addaatu jira jechuudha. Oromoon akkuma duriiti ammayyuu dubbiin isaa gaaga'amni isaa haguma durii hamaadha. Kanaaf Oromoo aangootti godhuu yaada jedhu qabu isaanii fakkeenyaaf Oromoon akka aangoo qabatu warri Waltajjii Marii Oromoon aangoo qabatee biyya sana dimokiraatessee keessaa qooda fudhatee gaaffiinsaa deebi'uu danda'a jedhu. Garuu akkamitti danda'ama jechuun dimokiraatessuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf dhaabbileen adda addaa kan Dr. Mararaa Guddinaa fi Obbo Bulchaa Dammaqsaa fa'aan geggeeffaman uummataa isaaniitiin biyya sana keessatti bilisummaa uummataa fiduu hin dandeenye. Akkamitti qabsaa'uu hin danda'ama jechuun ammatti maal jettanii yaaddu? Amma kanuma silaatiin walitti qabataadha. Okay. Kaayoon
maal jedha Independent Republic of Oromiyaa dhaabbataa jedha. Hamma sun ta'utti wanni geeggeessisu hin jiru. Kanaafuu hin danda'ama haala addunyaan jijjiiramtee jirtu keessatti iyyuu Oromiyaa walaboomte argamsiisuun hin danda'ama jettu sen. Kanan ani jedhu addunyaan takkaa'u jijjiiramurraa dhaabbattee hin beeku. Hunda kolonii keessatti bara Ingiliizii biyya Faransaayii yookaan Irooppaan Afrikaa mo'ani. Tole. Baay'ee addunyaan akka kan faashistii, akka kan Hitler, akka kan Bismarck, akka unuma geeggeerama. Garuu koloniirraa bilisoomuu sanii hin hanqifne. Lolli addunyaa kan lammataa bara 45 keessatti kan ta'aa ture kan Mussolini fi Hitler walloo Eurooppaa asiif achi raasan ammas addunyaan warrumti biyya Afrikaa keessa jiranillee humnaan deemanii dhaqanii achitti lola addunyaa lammataa san keessatti qooda fudhatan. Achii deebi'anii bilisummaa isaanii hin hanqifne. Addunyaan baraan geeggaramaa jechuu kun addunyaan utuma dhiisee bakka tokko hin taa'u. Bara waggaa 20 duran jalqabne waanuma duruu ture jettu kaasan. Waanuma duruu ture addunyaan hanuma dur wal geeggare. Saniin achi Afrikaan hunduu waggaa Afrikaa baay'een harki 90 waggaa bilisoomani. Kunis geeggarama addunyaa irratti. Haa ta'u malee bilisa isaaniitiif immoo warri hafan warri boodatti hafanii akka lolanii hin dhaabbanne. Eertiraan loltee dhiyoo kana kan bilisoomte. Suudaan kaleessa kan bilisoome. Addunyaadhuma wannoo keessatti biyya Eurooppaa Faransaayii keessa, Poorchugiis keessa, Ispeen keessa har'a bilisummaadhaa biyya lolutu jira. Bakkee silaa addunyaan geeggaramteeru har'a dura jirtu isaan ture. Geeggaramni addunyaa bara baraanii bakka tokko dhaabbatu unuma deema. Akkuma kunuu kompiitarri bara baraan geeggaramu san kuni gaafii Oromoo sirumaa'uu hin geeggaru. Kuni cufaa'u addunyaan hoo geeggaramee teeknooloojiin shaggaan uumamee yeroo bilisummaa sanii Oromoodhaa gabaabsaa deema malee amma addunyaan geeggarame gooftaan kootis gaabbe wajjiniin jiraannaa kan jedhamu karaa sanitti kan oofu tokkollee hin jiru. Gooftaan gooftuma yeroo hundumaa ofirraa amma kaaftutti gooftummaan isaan oolu. Wajjiniin nyaata tokkos nyaattu, waan leemata irratti jaattee nyaattu, har'a dura teeches nyaattu, gooftummaa isaan irraa abbatu. Qorichi gooftaa qaanechuu jechaanii isa harkaa ba'anii biyya ofii kan walaba taatee dhaabbachuudha. Kuni hunduu geeggaru addunyaa geeggaruun addunyaan hin geeggaru jechuu kooti. Addunyaan ofii isaatii of geeggara. Of geeggaruun isaa suni caala'uu yeroo bilisummaa gabaabsaa deema. Malee riiversiin godhu duubatti 1964 tti hin deebisu. Tole. Addunyaadhuma geeggeeddaramuu kun yaada baay'ee gaarii kakkaastanii namooti baay'eenis waa'ee kanaa hin haasa'u. Gaaffiin Oromoo iyyuu gaaffiidhuma isaa ta'ee ka'uu qaba moo nuyi akkuma addunyaa akkuma gaarrarraa geeggeeddaramnee nama laallee gaaffii keenya geeggeeddaraa baana moo kaayyoo keenya irratti hundoofneti kan walaboomuu qabna yaada jedhu kaastaniittu. Isarratti mee yoo dabaltanii yaada kennuu barbaadan jechuun of dandeenyee gaaffii keenya kaasna kaayyoo keenya deemsisna moo yeroo hundumaayyuu maaliif barbaachisayyuu nama biraa laaluun biyya alaa laaluun biyya keessaa waan adda addaa geeggeeddaramuu laaluun geeggeeddaramsi sunis geeggeeddarumsa gaarii miti. Kanaaf mee isarratti yaada kenna.
walabummaa Oromiyaa jibba isheeti. Oromiyaan walabumte warri diinaa kan Oromoo dhabu yaaboo malee Oromoon bilisoomee Afrikaan irratti gaafni Afrikaa rakkoo keessa seenaa ummanni gaafa Afrikaan wal fitaa kanaaf Oromoon gara mataatee hafuushirra jiru. Akka jedhamu sun Oromiyaan dangaa warra biraa wajjin waan qabduuf Oromiyaan bilisoomtee jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Leencoo Lataatiitu jedhe. Oromiyaan bilisoomtee jiraachuun baay'ee rakkisaadha waan biyya dangaa qabduufi jedhe. Dangaa baay'ee waan naannofteefi jedhe. Biyya addunyaa keessatti kan akka Awustiraaliyaa waan hin ta'iniin achi Aayilaandii xixinnoo waan hin ta'iniin achi kan dangaa dhabe hin jiru. Ugandaan biyyaan marfamtee jirti. Harran qabdu. Central Africa Republic harran qabdu. Biyya baay'eedha kan harran qabaanne. Ullaa baay'eedhaan marfamanii jiru. Homaa kan Oromoo hoggaa dhufu kuni warri Abashaa kanaan dura Oromoon uf hin danda'u maalifi karra ittiin alaan bahu hin qabu jedhu turan oduu Eertiraan hin deebiniin dura. Gaafa ofii isaaniitiif karri itti dhufamu ishiin dhiisan hin haasa'ani. Isaan kan dhaadechan kan akka waliin rukutanii Oromoon ollaa isaatiin walii hin galu ofiifis walii hin galu. Sanuma iyyaa jirra. Dhugumaa jennee jedhanii namoonni tokko tokko sanuma iyyataa jiru. Kuni maaliif bilisummaa Oromoo waan jibbaniif. Bilisoomuun Oromoo akka waan isaan gabroomsutti waan fudhataniif. Bilisoomuun akka waan isaan irratti rakkoo fidu waan fudhataniif. Kuni namoota baay'eedha waan saniin kan akkasitti haasa'an warri biyya keessattis maqaa Oromooti sosso'anii wallaa baay'ee qabnaa kun hundumaa wajjiniinuu diina walitti ta'uu hin barbaannu. Ollaan qabnu hundumtuu dharraadhaan nu eegu akka bilisoomnu. Gaafa Oromiyaan bilisoomte Waltajjii takkan tokkosin isaan bilisummaa isaanii argatu. Hundumtuu hin beeku. Boonu jabaachuu baanne ammasitti jiraachuu wayya jedhanii wayyaanee wajjiniin kan sirban kuni dhugumaa uume. Ollaan har'a jennu kuni ollaan warra caalaa nu jaalatu malee jara caalaa nu jaalatu malee firooma nu wajjiniin qabu malee wal fuudhichaa fi dangaa tokko ta'uu walii wajjiniin wal keessa ooluu waan qabnu walirraa fudhachuu kana seenaadhaan walii wajjiniin qabna malee warra walii wajjiniin homaa waa tokko hin qaban. Dhiiga keenya malee dhiiga biraati miti. Kanaaf ollaa wajjiniin waliin lolu. Kana beekuutu isaanirra jira. Isaan nagaduun itti hafuutu isaanirra jira. Dangaa keenya wajjiniin nagaa horanna jabina keenya irratti kan dhaabbatu jechuu kooti kun. Gaariidha. So yaadi isaan waltajjii marii kun yaada inni kaasu keessaa tokko Oromoon aangoo politikaa akka karaa filannoo elekshinii fi karaa dimokiraasii akka argatu taasisuudha jedhu. So kun hin danda'ama kan bara 1992 laalameera filannoo adda addaa keessattis laalameera mee kanarratti yaada maalii qabdu? Abashaa biratti namni waan fakkaanne abjoochuun abjootanii fi waan fakkaatu abjoochuudha. Utuma dhiisee abjuudhanii nugusa ta'ee of arge isa lallabuun sirrii miti. Kanaaf Abashaan amma warra amma mootummaarra jiranii kana akka ashangulliititti Oromoo hoggaa taphatu Oromoo tokko
jira. Aangoo qabatee jechaadha. Garuu maal godhe? Maal argate? Bakka san taa'uudhaaf Oromoodha maal buuse? Innuu mataa isaatiin ta'uu fi dinnaan dhiisee keessaa ba'e. Digalee aangoo qabachuu hoggaa ta'e. Dubbiin eenyu caalaa miti. Jara ammaa nu mariidha jedhan kana moo warra OPDO dubbiin kanaa miti. Dubbiin erga aangoo qabachuu ta'e nagaasoon qabateera. Ufiinis marsee michoolii isaa warra wajjiniinan hojjechuu nan danda'a jedhu. Ani jarri sun hammeenya qabu jechuu kooti miti. Isaanii miti kanan haasa'u. Garuu namoota wajjiniinan hojjedhaa deeggaraman fida jedhuun marfamee ture. Addumaan immoo Tigreen immoo akkuma jirtu marsitee jirti. Bitaan deemu mirgaan deemu bitaan hidhaa keessa ture. Kanaaf yooma waan hojjenne inni se aangoo qabate jechaa kooti. Amma karaan immoo anaa ga'u anis aangoon qabadhee hammuma nagaasoo sanillee waggaa 3-4 keessa tura kan jedhamu hawwiin hoo jiraate malee abbaan fedhe har'as aangoo waggaa qabaate Tigreedhaan marfamee kan jiru kuni maqaadhaaf Tigreen fiddee bakka guddaa tokkorra maqaa guddaa qabu waggaa ga'eechee waa tokko hojjechuu hin danda'u. Hojjechuu hin danda'u garba isaaniitii tole yaa ta'u tole jedheetuma gaaf tokko funyaaniin waggaa ba'ee dhiisee keessaa deemu. Garuu hawwiin dhawwitu nagaasoon ta'e san bakka san ga'uudhafi kan hinqatu baay'eedha. Achi waggaa ga'anii salphinni waggaa dhufee lammataa garagalanii tuullaalanii barbareedummaa fi ija walitti ta'uu jechaadha. Kanaaf aangoo akkamitti qabaatamoo kan biraatan fida. Nuyi qabsoon Oromoo bilisummaadhaaf malee qabsoon Oromoo walabummaadhaaf malee mootummaa ammaa kana bakka bu'uufi miti. Mootummaan ammaa kun mootummaa Habashaati. Hundeen isaa hundee Habashaati. Saayikolojiin isaa saayikoloojii Habashaati. Kan namni tokko mootummaan Habashaa kun. Kanaaf mallasaan tokkicha amma ammaa kan moo'e demokiraasiin ni taphatuu miti. Kanaaf waggaa baay'ee kan himatanii mootummaa nama tokko jalatti buluu duwwaadha. Kanaaf Oromoon immoo akki aadaan inni qabu aadaa demokiraasii. Aadaan demokiraasii bara baraanii abbaa biyya muusanii geeddaru. Mootummaa wajjiniinuu jiraachuu barbaadame hin ta'u malee mootummaa kana wajjiniin aangoo qabattee biyya demokiraasii taate tokko uumuun hin danda'amu. Lammata immoo maaliif demokiraasii barbaannaa? Warri Afrikaa bilisoomuu waggaa barbaadan demokiraasii Poorchugiisii fi demokiraasii Ispeenii yookaan kan Jarman yookaan kan Ingilizii Faransaayii ishii demokiraasiin hin jenne uffeetu bu'aanyee kan Ivory Coast alamaa keessatti filamee biyya Faransaayii ture. Demokiraasii Faransaayii sanii fuula duratti oofuudhaaf warri biyya isaanii garuu warri Ivory Coast hin barbaanne barbaaddu ati achumatti hafi jedhanii asitti ofii isaaniitti bilisummaa isaaniitiif hojjetuu turani. Faransaayii badee atuutti deebii latti jedhanii raawwatanii akka akkaan baane deebisan. Warri kolonii ta'e demokiraasii biyya gooftolii isaanii maaliif rakkatu cufaa biyyi gooftolii isaanii amma danda'ametti waggaa wal marqee addaan bilittinnaa'e irra itti tola bilisoomuudhaaf irra. Maleedhaa demokiraasii maaliif hawwama? Itoophiyaan impaayera yeroo dhibba jenneerra. Impaayerii san hundeedhaan diignee nu biyya keenya kan mataa keenya qabachuudha malee demokiraasii biyya sanii maaliif yaadna? Biyyi sun demokiraasii kan jedhamu fudhatu biyyi suni moonaarkiidha kan seeraan isaanii kan himu ammas biyyi kun jaalalus jibbinus moonaarkiidha. Namni tokko waggaa 20 achirra waggaa taa'u ibsa moonaarkiidha. Kanaaf Okay, qabxii isa biraatti ceenaa. Demokiraasiinis hin danda'amu aangoos qabachuu Oromoo uf goomsuu fi yeroo bitachuu fi
yeroo bilisummaa akka dheeratu gochuudha. Tole, gaaffiin biraa ka? Gaaffiin biraa namooti Waltajjii Marii jedhamu kana dhaabanii kan jedhanii dhaabbilee Oromoo abawaa adda addaa bakka afuritti cabe walitti fiduu barbaannaa jedhu garuu namooti baay'een isaanii Obbo Leencoo Lataa dabalatee hari'amuu isaanii dubbatu jechuun shaneerraa fa'aa abawoo Obbo Daawud ibsaatiin geggeeffamurraa hari'aman namooti muraasa akka jiranii haasa gaaffiif deebii VOA afaan Amaaraa irratti godhe irratti Obbo Leencoon dubbateera. Gaaffiif deebii reediyoo simbirtuu barii jedhamtu tokko irrattis shaneerraa akka hari'ame aariidhaan dubbachaa ture Obbo Leencooni. Kanaaf isin sagantaa Waltajjii Marii kana aariidhaan dhaabanii jettu moo sagantaa kana dhuguma gaaffii Oromootitti deebii barbaaduudhaaf dhaaban jettanii yaaddu? Mee sinan dhageessisa Ameera Waltajjii Mariirraa waan isaan dubbatan sana. Kanumaan qabatee garuu kana jijjiiruuf immoo heeraaf seera dhaabarratti hundaa'uu qaba kan jiru tokko eeggata dubbiin himaa adda bilisummaa Oromoo asirratti deebii kenneera. Warri amma marii jedhanii gaggeessan kuni heeraaf seera dhaabarratti kan hundaa'an miti heeraaf seera mootummaa caalaayyuu beekuu jedhu. Jijjiirsaa barbaachise mooraa seera keenya keessatti ta'uu qaba ture jedhu isin maal jettu? Ani heeraaf seera adda bilisummaa Oromootiin buluu nan barbaadaa ture hanga gaafa dhufuutti isaantu dhaaba keessaa dhageessee Kanaaf jechuudha. reegee qabsoodii fi taa'anii nu wajjin jiraattee qabsoo gochuu dandeessu. Nurraayis baatee qabsoo gochuu dandeessu. Kana yoo ta'e jiraatti na ajjeesu jechuudha. Ani immoo akka Leencoo Lataa kana taasisu Oromoodhaaf qabsaa'udha. Yoon kana cabee Tole egaa Obbo Lubee dhageessaniittu qabsoorraan hari'anii akkani lubbuudhaan dhaaba alas dhaaba keessas akka hin jiraanne alas akkas hin jiraanne na godhanii jiru jedha. Wanti kun kan agarsiisu tarii aariidhaan ba'anii Waltajjii Marii dhaaba jedhu kana dhaabanii yaadi jedhu ni jira. Maal yaaddu suni dhaabi kun akkasitti dhaabachuunsaa mataa isaatiin ammatti dhaabachuunsaa waggaa 4 guutuu eessa turanii dhaaba walitti qabuu yoo barbaadan jechuudha. kuni barteeffachuudha. Itti qabachuudha. Akkani jecha malee warra adda bilisummaa Oromoo kan asmaraa jiru duuba isaa haalaalaa hordofutti Obbo Leencoo Lataa inni illee yeroo baay'ee ani keessa hin jiru jedhee yaa hakatu malee ani dhiisee ani gorsituudha ani araarsituudha yaa jedhu malee akka duuba jiru akka dubbii baay'ee warra adda bilisummaa Oromoo asmaraa jiru wajjiniin hojjetu akkuma gaariitti beekna. Hojjaan isaa sun immoo yeroo hundumaa karaadhuma ofii isaatii itti amanu kaayyoodhuma adda bilisummaa Oromoo hanga nama manaa baheessanii karaa ittiin geeddarsiisu. Tokko karaa ittiin wayyaanee biyyatti deebi'ee wayyaanee wajjiniin araaramu isatu baay'ee irratti dhama'ee harka kashan ta'uu dide wanni sun karaadhuma adda bilisummaa Oromootiin boodarra waliigaltee dhabame. San biraanii erga sun kufee waan baay'ee keessa hin seenu kan lammataa immoo beeka akkas ta'ee adduma bilisummaa Oromoo kan asmaraa jiru kana lambii gahaadha ishee kan jedhamurraan kan ka'e achi keessatti namoota walii galuu tokko lamaan funaanuudhaaniin
uume jijjiirama jechuun karaan qophaa'ee karaan OPDOtiin biyyatti galuudha. Jijjiirama kamaal galchuutu miti hiree Obbo Leencoo Lataa miti. Waliin taanuu jedhu isaan. Wajjumaan uumani. Kamaal galchuu fakkeeffachuudha fi mataa itti godhan. Leencoo koongiresa irratti gaafatamu ati wajjin jirtaa miti jennaan lakkii ani araarsufa wajjin deemaa jedhe. Araarsoo ta'in kan addaan diiguu isa ture. Leencoo assaayimentii Leencootiin kan kamaal galchuu bakka san taa'e. Jijjiiramni uumamee kan jijjiiramaa immoo kashafe. Kanaaf Leencoon kan biraa barbaaduuti isarra jira waan biraa. Kannaan odoo kanaan atakaraa jiru warrumti asmaraa jiran Leencoodhaan latti ammaa kabiiti ati halaala taa'i. Waan keenya keessa hin seenini. Waan baay'ee takka araara jettee nu harka baballeessita takka waan baay'ee fiddee balleessita mee yeroodhaaf ati turii jedhan. Aarii sanirraan kan ka'ee akka inni jedhetti absoona waggaa 40 keessa ture keessa na darbatanii keessa na baafnana kana dhaabee amman du'utti moo qabsoorraa kan na hambisuuf jiru kanaafan kana dhaabee aarirraan namni aarirraan qabsoo itti amanu dhaaba waggaa 40 mana baay'eedhaan jiraachise yoo dhuguma taate guddina qabsoo saniitiif nama itti carraaqe waan qabu hundumaa kan itti dhabe biyya alaatti kan itti hafe kana hunda maaliif achi keessaa amma si ga'ee ati bayyanatti waggaa jedhan dhaaba biraa dhaaba namtichi dhuguma innuma hin mararuu dhaabni isaa sun kan biraa fidee waggaa dhaabu jaarsolii achi keessa jiran namoota achi keessa turan tokko guuree fidee kunoo dhaabbattee waggaa jedhu maalinni hojjaa ijoollee hin taatu tuni. Maaliif jechu maaliif soorotan baane ani kan na dhibu maaliif soorotan baane jechuun namooti dullooman kuni sooratan ba'anii maaliif namoota dargaggootatti hin kennan yeroo baay'ee yeroo isaa wal lolan argina. Namootuma dur keessa turantu dhufe akka qabeenya isaanitti ilaalu dhaaba tokko yookaan immoo jaarmiyaa tokko akka dhaaba isaanitti ilaalu akka dhaaba dhuunfaa isaanitti ilaalu gaafa keessa ari'aman baay'ee aaranii waan adda addaa godhu jechuudha mul'ateera kun faffaca'uu abaa irratti laalleerra kanaaf maalinni aadaan kun maaliif barbaachisayyuu? Gareen kun dandeettii odoo qabanu dandeettii isaaniit irratti uummata uf jalatti hin barsiifne waggaa 40 keessa ufumaaf qabatanii taa'u. Latti yaa ijoollee nu boru gallaqqifna ijoollee jala keenyaa kan jedhamuufi yeroo hin kennine yeroo isaanii waan biraa irratti dabarsan namoonni immoo durumaanuu warri adda bilisummaa Oromoo keessatti hafan baay'een isaanii jabbilee bara tokkooti warra qabsoodhaan ala jireenya baay'ee wajjin dabarsan. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo kanas danda'amnaan isaanitti qabanii irratti mataa ta'anii karaa ofii isaaniitti barbaadanitti oofudha. Warra isaan jala jiru isaanii gadi jiru warra dargaggeewwan kanarratti amantii hin qaban. Wanni gadheen tokko kanadha. Yoo dargaggeewwan irratti amantee qabaachuu baatte jaarsi waggaa 48 gurbaa waggaa
afurtamaatti hoggaa obboo jedhee raawwatee aangootti kennuu baate jaarsi sun maraataadhaa jedhama. Seera gadaatti. Sirna gadaa keessatti waggaa 8 ol abbaan gadaa tokko turuu hin danda'u. Hin danda'u. Taniin ol namni fedhii qabaatu warra maraataadha, warra borchaadha, warra gadaa dura dhaabbatu, warra nugusa ta'uu barbaadu yoo danda'ame mootis ufiin jechuu warra barbaadu. Har'a rakkoon qabsoo Oromoo keessa jiru nama tokkotu dhugaa baay'ee ittuma dhiisee oofa. Biyya Arabaa keessatti warra waggaa 20 taa'ee fonqolchanii garagalchan. Kan keenya xinnoo waan taateef fonqolchaan gaariinis hin jiru. Isaanuma achi taa'a. Kun hundumaa laala warra waggaa baay'ee dhaaba tokko keessatti liderii ta'anii jiraatanii jechuu kooti. Garuu warri amma marii jedhamu kuni maal mari'atta already mari'attee fittee sagantaa baafatteessa. Sagantaadhaan booda marii maal barbaachisa? Mariin akkamitti sagantaa kana hojjaarra oolchuudha malee waan sagantaa kana geeddaraa irratti wanni nama mari'achiisu hin jiru. Araara buusu jettanii yaaddu? Araara buusu jettanii yaaddu abaa'oo Daawud Ibsaa dhugaasaa bakakkoo akkasumas abaa'oosa kamaal galchuutiin geggeeffamu gidduutti waltajjiin marii kun araara buusa jettanii yaaddu moo inumaayyuu diiguu danda'a jettanii yaaddu? Maal jettanii yaaddu? Furmaati isaa maal jettanii yaaddu? Kuni sirumaa hin danda'amu. Tokko namni araaraa akka seeratti namni araaraa ta'u karaa dhaaba saniitiin waltajjiin kan waa tokko keessa hin jiraanne nama qulqulluu waammatanii kan seeran lafa araaraa taa'uu danda'u kan kanaan dura araarsee beeku kan muuxannoo gaarii qabu kan dubbii san keessatti illaattatin kan irraa hin bu'aa argadha jedhee hin narra'in namoota akkasiiti kan araara qophaa'u. Oo araara qophaa'u immoo warra wallole lamaantu waliigala dubbii kiyyaaf kee kan nu araarsu obbo Ebelu siitaa naa ta'e dhugaa jedhame naa ta'ee jedha. Waliigalanii warra araarsu filatu warra isaan araarsu isaan irratti baay'ee abdii waan qabaniif saniin achi ufii isaaniitii immoo waan himatan qopheeffatu. Achirratti taa'ee jaarsi araaraa kun dubbii dhugaa laalee karaa itti baaftutti dhugumaan himee dubbii irratti murtii godha. Garuu jarreen kun gara dhaaba sadan kana walitti araarsina jedhamee warri araaraa taa'u ufii isaaniitii qulqulluudha. Ufii isaaniituu warra diigadha. Tokkoffaa aaranii dhaaba biraa dhaabbachuun uummatatti isaatu jaarsummaa jedhamu sanii diskwalifaayidii isaan godha. Jaarsummaa sanii guunne isaan godha. Namni aaree dhaaba biraa dhaabbatu afkeessa namaaf fedhee dhaaba biraa dhaabbatu namni akkasiin suni namni aarii akkasiisanii hamma qabbanaa'utti guyyaa lamaan tokko sadan tokko obsee booddee jarana dheengadda maaltu simtutee akkas akkasiin irratti fudhatamee waan kana alaalamu jaarsi nu alaalu jechuu hin dandeenye. Eegaate akkas taate anis akkanan godha jedhee hojjaa ijoollee afiifachuu hoggaa boorte namni akkana araaruma waa'ee araaraatu haasa'uu hin danda'u waa'ee mariittis wanni mari'atu maaliin balleechaa hoggaa mari'atame malee warri mari'atu warri balleechullee walii galee. Na kanaaf jarri kun araarsuu hin danda'anii galchuun Itoophiyaadha. Isaaniif garuu hin ta'a inni warra ammaa marii jedhamu kana maaliif akka obbo Leencoon erga silaa haasofsanitti Itoophiyaa jedhamtu sana
uumuun akka danda'amu Itoophiyaa jedhamtu kana demokiraasii gochuun akka danda'amu kana hima. Kanaaf galchuunis kanuma kan odeessu jadi lamaan walii galuu hin danda'u. Dhaabuma lamaa waan ta'aniif naan galle malee. Kanaaf araarri akkanan ilaalutti odoos isaan keessa hin jiraatin warri qaama ce'umsaatiifi warri shanii egaa maqaa ittumaan addaan baasu malee jarri lachuu adda bilisummaa Oromooti. Rakkoo isaan bira jiru hamman ani beekutti haayoo proogiraama isaaniirratti proogiraamni jarri lachuu bakkee qabu akkanatti Independent Republic of Oromiyaa kan warra qaama ce'umsaati kan biraa immoo self determination irratti baay'ee dhaadhechaa jarreen kana lamaan irratti rakkoo isaan walakkaa jiru sirritti haasa'anii waan tokkorra ga'uu hin danda'u. Hawwiin kiyyas araara irratti hin araaramu jedhee tayyaadha. Kan galchuu garuu akkanumaan jala qabu malee homaa gatiin qabu wanni araarama kan jedhamu hin jiru. Maaliif warri marii kana wajjiniin warra tokko ta'ee hojjetu. Tole galatoomaa akka sa'aatiin keenya dhumeera baga reediyoo Doowwii haasaa Oromoo dhuftanii gaaffiif deebiin wajjin gootanii uummata keenya gaaffiif deebiin kun barsiisuu danda'a jennee yaadnaa waa'ee waltajjii mariitii irrattis waa'ee sochii mooraa qabsoo keessa jirus fuulduratti immoo yoo danda'ame waa'ee seenaa keessanii waan isin keessa dabartan qophii addaa qabannee dhiyaachuu yaalla. Dhuftanii uummatatti dubbachuu keessaniif guddaa galatoomaan isinii jedha. Ani qopheessee kanan isiniif dhiyeesse qeerransoo biyyaati. Keessummaan keenya Obbo Lubee Birruuti. Baay'ee nama qabsoo Oromoo keessatti guddatee fi waa'ee Oromoo waan baay'ee nama beekudha. Ammas hawaasa keessatti gahee guddaa qaba naannaa Washington DC kanatti. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyatti hirmaachuu keessaniif galatoomaan isinii jedhee Obbo Lubee geggeessa. Nagaatti Obbo Lubee.